Eesh dhiifama si gaafadha. Ati nama dhiifama ati nama dhiifamni maluu ni bar maal rakkoo qabaati ish. Waan salphaa na gaafatte bara. Adabbii lachuu haati naa kannite quraanaa fi kanatti illee adabbii salphaa naa kannite. Yani quraanni sagantaa qabaa wadda'atanii akkanumatti ilaalla quraana lallaaqan maqaa rabbii bakka hundatti lallaaqan waan wadda'attee quraana harka qabattee gisee qaraatu. Inumaa harka qabadhee akkana isinii irra ba'e akka ajaa'ibaa isinii qara'ani. Dhaggeeffadhu amma dhiifama si gaafadha. Oi, ani uf jajee ta'a. Waay. Yaa salaam. Inumaa qubatti illee waa kaattee waa shiqattee latsaa itti walqaa'ettee. Ahaa yoom bitatte? Obboleettii xiyyaa naa bite. Dafa. Si jaallattii bara obboleettii tun. Wallahi obboleettiin xiyyaa na jaallata. Eesh siif eegalaa taakkaa lama sadii. Habiibtii. Ashittii xiyyaa. Dhiifama guddaa si gaafadha. Habiibtiin sammakiin kaasii as biratti habiibtiin makiin dhiifama sagantaa. Ni naqaati calji ati akka fedhe jee dhiifama si gaafadha. Feetu qeebaltee feetu dhiiftee akara dubbadhu. Hawaasa wal harkaa walitti lallaaqina. Yookaan dhiisee karaa adabbii biraa yaadama. Of jechuu maaltu fide as bira onna quuxessuu maaltu fide? Caljii taa'i haati caljii taa'i. Caljii taa'i. Yaa. Naata guddinaa Mana qarabini caljii taa'i bakka. Shaata. Ashittii xiyyaa habiibtii dhiifama guddaa si gaafata hamzaan kee reefuun tana laayivii seentee laayivii irra turtee na eeydee na yaamtee na dhabuu keetiif hedduu narraa aartee ani immoo si aarsuu kiyya hin jaalladhu baay'ee dhiifama guddaa si gaafadhaa ati anaaf qaalii waan taateefi tasa na harkaa taateetii si aarse malee jireenya kiyya keessatti si aarsuu hin jaalladhu ashittii jechuun ijaa ashittii jechuun jiruu tiyya jala aarsoon anaa fi dogongoraa ani si aarsuu sanitti ifiifuu gaddeetiin ture osoon bira jiraadhee saa isii liibii seentee namni dilii akkasitti taa'ee daawwatu sani osoon bira jiraadhee hamilee isii eegee waan je'amu na dhagaamee ture. Ashittii tiyya bareedduu tiyya baay'ee si jaalladhaa bakka guddaa si qabaa dhiifama guddaa si gaafadhaa. Jiruu tiyyaa fi keessatti dogongorri tasa uumamu dogongora xixiqqishaa tasa dhufu malee jaalladheetii miti. Ani baay'ee si jaalladhaa. Ati anaa fi hayaata jiruu tiyyaati. Urjii rabbiin lafa tanatti anaan badhaase. Urjii rabbii ana bira kutee hawaasa Oromoo badhaase. Ati kabajamtuudha. Nama kabajamaa fi jaallatamaa kana if jala aarsuu fayyatti dhiifama guddaa si gaafadhaa. Yaa warqii yaa daa'imandii. Yaa ija tiyya. Yaa bisii bisilee. Kam habiibtii tiyyaa. Si jaalladhaa bara. Ati. Qoy hin dubbatin ati. Ati hin dubbatin caljii taate. Caljii harka keetirra zanaa jiran akka waan laphee dhiirra ciisaa jirtu. Ishee as keessa yaa'u ija kiyya. Ija guduunfadhu. Ija guduunfadhu as keessa yaa'u. Yaa. Ani hamsaanii ani jalqaba irratti anuma kana rabbi si badhaase. Maaliif nama hagana kabaja si qabu, nama gaafa balleesse badiisaa beeku. Hamsa bakka guddaa si qaba. Ati fiifuu bakka gammaddee. Hamsa harkachuufu rabbi si badhaasee jira. Ammaas anis si argachuu rabbi na badhaasee jira. Garuu jiruuf jireenya kiyyaa keessatti tuqaateen jira. Akka ati eenyu ol gammaddee jiraattu hawaa akkas si godhaase. Eenyumaa ol akka ati jiruu addunyaa irra gammaddee jiraattu hawwi kiyyaa rabbillee ni godhaa anillee godhee si agarsiisa. Laakiin garuu ati baay'ee bareedda. Ija tana keessa gizeen si ilaalee bishaan dhugina gooti lubbuun tun. Amma bishaan dhuginaa jetti lubbuun tun laa. Si jaalladha. I love you. Hundayyuu hima booda ammallee garaan na boora yeesiif kunoo yaa rabbii Woi, bijiyoon tun bar komadiidha, komadii guddoo.
taaf godhaa mee isin harkaan qabi mee dafi. Abdii qiyya. Boy ammallee. Ammaan tana amma kimmoowwan qaba. Simaa naqa qaba. Amma likkitti siimoowwan qaba. Jabaadhaa harkaan jabaadhaa. Jabaadhaa gaa. Maa anuu dhiifama isin gaafadhee isii gaafadhee isin gammachiiseetiin jiraame warri reefu teessanii na eegaa turtan. Amma kaa isii likkimmoo'uu qabu wantee. Amma kaa of jajuun. Maayi? Sagalee cufate? Maa sagalee cufatte? Ashitti I need more okay. Shufii naatu siin jedhe. Wanni takka yoo wanni qixxu siin jiru. Gaara nasa sobaartii moo isiin? Dhufe namni wayii. Kunoo laalka. Maali diriijee? Wallahi namni wayii tun dhufne sun jedhamu. Aara bannaati qabbanaa itti nan baareessin ishi. No, ini injifatta kalas. Injifatte. Okay. Sitti me var injifatte jennu. Gara adabbi. Aya, taakka je. Adabbii tee janaa himi jedhaba adabbii tee jalanaa himi dura. Adabbii tokkoffaa bakka ani amma targeettiin kiyya adabbii akkamii akkaataa adabamtuudha beektaa? Yani adabbii biraa ulfaataa si kenna jechuudha ati godhuu hin dandeenye. So tokkichuma amma jiru sittaayu. Kasammuu keessa na jiru. Fakkeenyaaf jiraannee anaafsii waliin jiraannee ilma argannee taasa ilma kiyya si bira dhiiseetiin hin deeme maal jettee akka sossobduu tiraasii fiddee dhuftee nutti argisiista. Yani mafhumsa? Yani haati ilma si bira gattee gabaa deemtee ilma sana akkamii akka sossobuu dandeenya? Ilmi boyan yookaan haadha barbaada. Jechuun amma eeshi adeemsa mucaa bira duru geesse yaadni keetu. Haadha fakkaattee akkamitti akka sossobdu ilmi keessatti booyaa jira. Ta'ifa. Saartuu akkam jaan jaamsa akkam jaan? Mee akkam jaan ijoollee gisee ni sossoban hin beeku wal. Hin jetta jechuun sin barbaachisu. Ayichoon tee hin galtii hin booyini lafee kiyyaa dhukee kiyyaa maadriishuu bakka daa'imni booyaa jira wayi. Garaara nyaatti mi'oota niyyaan isiidhaan billaa alee heeshi abeefti. I love you. Mee maal jedhanii ijoollee kam jedhanii soban wanti godhame. Mee amma namni kun hundi osoo iskiriina kana gizima akka reefusanii qaaqaa gootanii bara karaan karuma reefusanii. Yaabo. Goobe. Koyan tiyyaa dhageeffadha. Coofi qaawarniin ginu kana nu adaba. Bakka nagaa sibiraa fi ana soona adabne. No. Bakka adiis coofi gaadafi. Eshi. Dafi. Dafi wannaa fidi. Tiraasii fidi akkana wannaadhaan xaqlal godhu. Deem. Sadiin baay'isa. Dabil. Yaa saartuuti yoo qophataate. Dabilisi bananisi. Wallahi naa banuu dida. Dabil sadii baay'isa. Sadiin baay'isa. Way dabilii wallaa gargaaraa haa. Yaa dursa ati asuma deemtee komantuma gootee deebitaa miti. Se falaxuun geerama. Ay, qaalii teenya. Hin beeku beetee akka itti caccabsee akka hin beeku jaani. Yaa Muhammadi. Muhammadi kiyyaa shururuu haatee gabaa deemtiin galtiin booyini hin beeloytee hin dheebottee jedhi. Bakka garaaroo raasisa.
Isin ijoollee sossobuu nama beekti yaa waan ijoollee xiyyatti abdadheera baqa ishee. Yaa Mahammadi imaamaan ta'e ni dhufti gabaa deemtee inni dhufti. Sagalee qal'isi daa'imaaf sagalee ta'u muushuun sagalee dhiiraa kun akkana jira isii. Sagalee qal'isi gurra duuchita badeena jira. Garaa kana dhukkubsati wallah. Acalli si daa'imni inni sodaataayyuu. Wallahi na jala sagalee qal'isi. Aishe. Ya mama. Bombe kore akai be ko dibti kore ja wai. Dibti da wani da'ima kun hassasa yani min assasti da'ima. Aishe du makam Quran. Suuta ila. Ya mama di ma. Ajiti ni galti mama ni galti kabadi ni galti imbo ini na raba ba kiya. Da'ima habibi cool down akkan ngoti ko isila duban akkan mechot lisama wala. Ida kun shamarre godhan shahara kas godhan ishi. Ya Muhammadi maman teni galti narra iya dini. Imnarra imbo ini. Iya di cuma aja daim ni jadi gata kan guti mayada. Imbo ya male. Ya du jal. Ya Rabbi sabri kena kenni. Mayada daim ni. Ada baca ka. Ela kakara gud zari jolle ya Rabbi jartu mana ana gud deftu ilbo. Rabbi tuh gak bisa ilmu beragaban nama tahu mana ya Habibi ya Muhammad naramboin baba ya mamante gabadien tene lufti mamante ashitin gabadien tene lufti naramboin Habibi araban nate jolle la orang kalbi amma baru TikTok ra dia wallahi pero wallahi pero karena kau tadi bidde livi sei wani atto makana guru biat no yani amma tisoskobbe sagale tanan soskobbe yalla amma kana tarasu ma fudata ishi go atumma mujaq ya bidina sosobi mesilala ada bila bas duri sagurta urga duri aga garbun gare gogoge akakayun gare gomboge gara jalaloti lilmon gowana magoti ilmon gara jalalotani ho gowana magotani ho yo sambitu de mumilan yo hararge de mumilan nalalataho yo wanu kiyasin jedhu garan najalataho Kilen simbiralle kuften cabini binensi baddalle ilmon dabini binensi baddalle dabale situna sakale ay انتي سياقه ودفيت وانتي سياقه يا سلام ay